Kanaafi obboleessa keenya baga nagaan dhufte inshallah namoota akka kan keetii fuuldura dhaabbatanii yeroo dheeraa hawaasa keenya nu jala jallisaa turan akka dhufam abdii guddaa qabna. Kanaan booda karaa qajeelummaa fi karaa dhugaa karaa haqaatti yaamtan inshallah. Simannaa isaarratti obboleessa keenya namni gabaabaa yookaan hiikamaa fi yookaan fitinaa fedhanii abdiin kan hiikamaati maashaallah. Ulee qaban si machaa malee. Mee akka bisa baasa waan obboleessa अरे वल्लाही अरे भाई ऐसी मत देना जलेबियां फटे वल्लाही वीडियो एडिट जो चिचुड़ा कॉल्फान से मत वल्लाही गिफा में वल्लाही आपकी शादी का बात अच्छी तरह से बोल बेचने करूँ हेदू ने कोई चीज़ संभाल कर टेम पे कर ले ना दुगारू बच्चों के बोले सिके न्यामोनी अमानुएल था मकाबा सनर का अमानुएल और डोफा दुगारू बच्चों अब दुरुवल बेना बाजी ना तो कोती डालने वल्लाई दुरुवल बेना बाई का तले तुरे दुरिसी क्वारी किंडे सुलान रगगोता इजारूडान वल्लाह के सत्ती नमोता नमक काफिर ऐसा उन कैसा नमक करा अल्लाह अकबर अम्मा रब्बी तो किच्चा गब्बरू तरगमा बगा गमा दे आबू वल्लाह रब्बी बेकु चाला वांती चमुन्ये वांती नमक बच्चे ने रब्बी ज़मानु या खामुकल्ला वाका सदी जला बानी वाका तो किच्चा वाके सुन नीरा अकमी नमक लगे से कर मरुवाना वाका तो किच्चा वाका सदी जला बानी गोड़ बच्चों थी वाका सदी जला बानी वाका तो वाके सुनी नीरन्नी ना माफी सु नीरन्नी ना माफ के नोनी बच्चों नंदो नीरा इन्नी ना माफना तो नी बच्चों नंदो इफ्सुल ले नंदो गोड़ बच्चों थी वाका सदी वाका वल तता रबन वाका वल तता अक्का कुबे एक्सी चूरा वल तते कंजरू गतिन तारा बमे है मबर इनर का मुबरबरा नहीं हो दबमे है इनर का मुतसमा यू अक्का सिवाना सा नीरा गुड्डा नीरा गाड़ी गुड्डा का बस सुमा आम अदिल्ला का गाँव तो मसले आज अदिल्ला क्या रहना नहीं मस्जिद है गाँव तो कब दी रखा समझ कालेंड पे वांते नथिंग का बनता है अब्शर अभी अकर मावान तो तुम्हारे मेरा साथ ने रखा चीज़ है जो चुंग अमला नमों तो कोतो कोई वान सी सोबने यो का मो नम दुरान इस्लाम ना मधुर से सिगले नमों तो कोतो कम नमों इस्लाम वान ती मुदी और फकाश दंदा पुरा मोरा का गुता रुका तो बच्चे अनारी माँ उन्हीं सारी यू नबी नबी बनी उन्हीं सारी वन नबी बनी नशा करी तो सुमायू अक्कसी आसमान गाफी तो कौन गाफा तामान मस्जिद के सगाफ सला तो वाना मत किसी से नहीं नक्ति बोली इंजे आज फाका ना कोई चांद सिगुर राज्य सुना जरे वल्लाई अकना अंजरे वल्लाई अब डिमारी ना डेकी गुर राज्य बंदे राज्य लम्बा फमान जरा सीधे अक्का का मंथा दुरासा नकी इस्लाम फतू या परिचय सिद्ध को रमुद्रा ना अक्का जरे नगा के गुर राज्य सु कम्बरा फसला कतिया अल्लाहु अकबर अम्मा आसमान मरहन वानी नि नगा वजगे साथी अमंता दुरा अक्कदा गतमुफ कोरिचमा संजरी नंद गोगोरी सरे मजे अच्छा अच्छा गुरे ना मंती का रखने से जरा तो नमदा गच्ची सा ani gababa da sai gaban video warabu bilbilor kabe waraba akana da sitti male wallahi gababa da mai na jaru dara wai waka sadi complexi da fofexi wa sana daga ne kini maso no kini kamne da dugaru baccu ya mantin kuni gara yake na gafa dufu barnota jinga wanda fedu barnota malida ma barnota akadami kali wajin fe inna akasi achirra fudhatame so namoota keenya uumaan beenne waaqa kun gaafa ofii dubbisee bira ga'uu danda'u maal gochuu dandeenya jedhanii gaafa yaadanii walga'ii
Majiran tu me walgaitin. Nikiya kumbesaniitu dhaqa walgahii nikiyaa irratti dhaqanii dhimma kana maal gochuu qabeenya kan Sillaasee sayyamatanii dhufanii waaqa sadii goonee dhufna jedhanii wallaahi akkasii bar innaa uummanni keenya amma dhalootarraa kaasnee waa'ee waaqa sadii dhagaagatti dhufne waaqayyoo sadiidha jechuun baay'ee mataa keenya tulfaata kana kiyaa ba'uun baay'ee kutannoo onnee jagnummaa nama gaafata wallaahi waan itti guddatte keessaa ba'uun jechuudha. Waan dhagaa guddatte, waan beekaa guddatte, waan argaa guddatte keessaa ba'uun baay'ee jennoo nama gaafata. So uummata barumsa hin qabne fidaniitu waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo qulqulluu tokko. Bakka tokko jedhanii barsiisanii uummanni kun dhaloota dubbisu, dhaloota waa bira ga'uu barbaadu, dhaloota waa qoratu, dhaloota waa beekuu barbaadu. Dhaloonni waa beekuu barbaadu amman akkamittiin tokko sadiidha malee kun tokko siin jedhan barateera FOFXB yoo sammuudhaan dadhabe kaalkuleeshinii hojjeta googil godha akkamitti maaloo addunyaan kun ganaa islaamummaatti harka ishee kennatti sababiin isaa islaamummaan addunyaaf ergame malee naannoo tokko yookiin immoo biyya tokko ergame miti amantiin kan biraan garuu biyya tokkoof naannoo tokkoof safara tokkoof ergame akkasimi. Kanaaf iyyuu amantiin addunyaa ergame islaamummaa qofaadha. Namni irratti uumame namni immoo waan isaa barbaada. Fakkeenyaaf Finfinneen dur innaa ansaa deeffachuu barbaada namni jechuu barbaade yeroo magaalaa nagaa bulaa. አንድ መልዕክት ergaa tokko qofa Khalid ibn Walid rabbi sarraa jaalatu nama gaafa jaahiliyyaa yookiin immoo gaafa kufrii keessa ture baatilii ergamaa rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessa jiran nama musliimoota injifate nama baay'ee jabaa ture kufrii keessatti gaafa islaamummaatti aseesee deemu desee bistu komsanuma appilaayi godhee karaa dhugaa irratti saniifu kanaafuu rabbi nu ajabeessu buleen keenya hunda keenya irratti gadi nu adaabu Allahumma yaa muqallibal quluub sabbit quluubana alaa diinik jedhanii waa'ee godhatan jedhan ergamaa rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraatoonii fiiguuf gaafa ka'u nama hedduutu ka'a gooldi meedaalii qabu nama tokko qabaaf sadiitiifuu warra wajjin takka amna xumure karaa sirrii irratti rabbi nu taasisu kanumaan jedha assalaamu alaikum wa alaikum ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አጠራረች መልእክት በአማርኛ እንግዲህ እነዚህ ወንድሞቻችን ጋር እንግዲህ ያደጉበት እውነትን ስላገኙ እውነትን ስላዩ አንድ አምላክ የሚመለክበትን እምነት ስላገኙ ያው ወደ ተፈጠሩበት እምነት መጥተዋል። ለሌሎችም ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው? እስልምና በሰባተኛው ክፍለ ዘመን የጀመረ እምነት አይደለም። እስላም ከአዳም ጀምሮ የነበረ እምነት ነቢያት ሁሉ የተጣሩበት አላህ ዘንድ እውቅና ያለው እስልምናና እስልምና ነው። ወንድሜ ዛሬ በጎዳና ዳዋ አንድ ያነሳው ነገር አለ። ምንድነው እሱ? ከእስልምና ውጪ ያሉ ሃይማኖቶች ነብይ ያልተላከላቸውም። ለክርስትና የተላከ ነብይ አናውቅም፣ ለጴንጤ የተላከ ነብይ አናውቅም፣ ለኦርቶዶክስ፣ ለአይሁድ የትኛውም እምነት ነብይ ያልተላከለትም። ነብይ የተላከለት እስልምናና እስልም ብቻ ነው። ነቢያት ሁሉ የተጣሩት ወደ እስልምናና ወደ እስልምና ነው። አይ ተልኮልናል ካሉ አብርሃም ሙስሊም አልነበረም፣ ክርስቲያን ነበረ። ሙሴ ክርስቲያን ነበር ካሉ መረጃችሁን አምጡ ነው። መረጃው የላቸውም፣ ሊያመጡም አይችሉም። ሁሉም ነቢያት የተጣሩት ወደ አንድ አምላክ ወደ አንድ ፈጣሪ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነበርና ሌሎችም ክርስቲያን ወገኖቻችን እነሆ ሳይረፍድባችሁ ወደ ተፈጠራችሁበት እምነት ኑ። ነገ የትንሣኤ ቀን የጭንቅ የመከራ የስቃይ ህይወት አለ። ከዚህ መዳን የሚቻለው በእስልምናና በእስልምና ብቻ ነው። ወሰላሙ አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ቁል ሃቱ ቡርሃነኩም ኢን ኩንቱም ሳዲቂን ኢቭን ኢፍ ዩ አር ትሩዝፉል bring us give us your evidence but you don't have altaka me cufamee jira maayikiin keessan hin deemin qoy maayikiin cufaadha bani yoo ganaa bakka teessaniif taa'uudhaaf deemtu taatan gaaffii gaafadhuun hin qaba ture yoo kan kooftanii teessan taatanii amoodhaaf carraanaaf kennitanii qabaan wanna jedha መራባ እሺ እንተረጋጋን ተረጋጋት ኢንሻአላህ አብዲ ሆት ኦበለሰ ከኛ አሙስ ንዱብስና ኢንሻአላህ ዳድባችሁ ዳፊ ኡስታዝ አሙኒ ጉያ ከለሰ በና ሃይ ራኮን ቆብና
Ustaz Ifa magatte nyaga sibi የለም ማን ያርጫሳ አይዋ ጀሪ ሪፖርት ወቻይ ዋንተ ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ትሙዳ ጀማል ተካ አጋሳንታኒ ትሙዳ ጀባ ጀሪ ሪፖርት ወቻይ ዋንተ ኮፒ ሊንክ ሼር ታፕታፕ ትሙዳ ወንድ ከሰኒ አልተካ አጋሳንታኒ ሼር ኮፒ ሊንክ ሸንተ ማንጋ ኢንሻአላህ ለኪ አስማ ቡሉ ማሊ በከዋኒ ሰያ ኩዳን ኮፒ ሊንክ ዳጋይስ ሰያ ኩዳን saya kurang share kopi link tap masya Allah inshallah malif barbad beito gafi de mandi dafta to da haka ba gafan no kasmate wannan janna son tane wan dokumenti no mate taw gafi buura isa gafanne wan kanarra na monni kan burfaye da muda dandan wana kasiyo gafanne rabare da jede wani yadu fakka bakkano kabatta yaade sunillee sinis irratti wal geessu walii galtu jedheen abdiidhaa qaba. Maaliif wanni har'a laalu kun akka qoosaatti waan darbu waan ilaalamu ta'uudhaan qabu faayilaan waan ta'ee turistii feesbuukis waan gadhiifamuu qabu inshaallah bu'uura irraati wal gaafanna. Yeroo bakka toshitan ammoo achi seenuu fiddanii ammasitti yoo wanni kan kiristaanota biraa kirkiduu dandeenya amma sanitti kiristaanonni biraa jiraatti ammasitti yoo barbaaddan shahaadaadhaaf waan bakka kanatti ለማንኛውም ለማስተናገዱ እንደኛ ኢንሻአላህ በአማርኛ የምትሉ ኢንሻአላህ በአማርኛ ድንገት እናደርጋለን። አማርኛ ተናጋሪዎች ብዙ ካላችሁ እስቲ አንዳንድ እየጻፋችሁልን አሳውቁን። ያው አማርኛ ባንችልም በመሃል ጣል እናደርጋለን እየተሳቀብንም ቢሆን። እሺ ክርስቲያኖች ካሉ እስከዛ ኩሜ ምናምን ክርስቲያን ናት ኩሜ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ Kakululu namto kodufa jira shara namto nama qabatu jira namto kodufa jira inshallah mashallah inshallah nagararu nagana bra ko kululun sila musliman ko kululun kristanan se anile lenga man qabatu ume gafa ustaz akasi mashallah baga rabbin islam ume gafa ustaz alhamdulillah ati kufri kesatti Doroksa keessa dhaabate shahaada qabate guyyaa sana jirtu ta'een beeku inshallah jajjabeessuu barbaada du'aa gochuuf barbaada inshallah jazakumullahu khairan rabbi sirraa taqabbalu salli rabbi gad dhaabuni inshallah ta'ala warra cimee warra dhugaadhaaf dhaabbatee dhugaadhaaf hojjetu rabbis naa taasisu warra amantii kana laale demo malee nama laale demo rabbi sinin taasisuudha malee dubarka rabbi sinin deebisini inshallah jazakumullahu khairan aishi Nilena to kagar shi ya jamaa jarri nilena to kagar shi maltak tabi kopi linki tabi ti muda jamaa ayya komenti di satu amma kopi linki mashallah ayya okay sagaleen kenna sirrii sanii dhaga'ama isiniin warri jamaa sirrii dhaga'ama sheer kopi link ayyo mashallah ishi okay ammallee ganaa taragaaggaaniin teenya ta'ani seeraan inshallah walumaa galattuu yaa jamaa islaamaan rabbi subhaanahu wa ta'ala gaafa nama oofa akkasitti wal biraa bareedama mee namni islaamaan rabbiin kenna nuurri isaanii akka ifu ilaalame hundum tasirra jiru musliimoonni alhamdulillah fuulli numa ifaa kan fuulli wanni heere tokko hin jiru nuura gaafa jedhamu namni akkasumatti fuula irratti waa dibatanii yookiin immoo qibaatii dibatanii cululuquu si'a ilmi namaa ta'uu ofitti waan dibatiin akkasumatti fuulli isaanii ifa jechuudha maaliif kana rabbi subhaanahu wa ta'alaatu kennaa inni namaa kennu gammachuu keessa kee jirutu irratti nama ifa jechuudha subhaanallah akkaataa uffannaa akkaataan dubbiin akkaataan fuulli isaanii mashallah rabbi warra dunya akhira ifu rabbina wa taasisu warra akka gammadee wal barbaade walitti dhufe warra guyyaa qiyamaa waliin taa'ee karaarra dhufe kanarratti waliin gammadee kunu rabbi tokkicha gabbarree har'allee rabbi tokkicha gabbaruutiin jannata kana arganne warra jedhee waliin gammadu rabbina wa taasisu rabbi islaamummaa kana arganne irra gannu dhaabee jireenya keenyaa fi du'a keenya islaamummaa irratti rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf haa godhu
Akkuma har'a waliin wal barbaadee dhuftan jannata keessatti warra wal barbaadee wal bira taa'u Rabbis naa taasisu hunda keessanuu jazaakumullahu khairan inshallah yoo bakka tokko dhaabbattan taatan illee du'aa kan hin danda'u gara gaaffii kiyyatti seenaa jechuudha. Gaafadha ustaaz teenyirra nuti uumaa. Ayyee jazaakumullahu khairan. Egaa inshallah dingata abdii guyyaa biraa gaafachuu kiyya mala garuu har'a kan hin gaafadhu amoodha. Abdii kanaan dura gaafachuuf yaalee ture garuu hin arganneeni. Yoo dingata yeroo arganne dhufuudhaan danda'a. Inshallah yeroo qabaattan malee yeroo qabamaa rakkoon hin jiru si yeroo qabaattan jechuudha. Amma gara amootti deema. Amoon egaa akkan seenaa kee dhageetti taatee nama kiristaanummaa keessa ture maatiin kee kiristaana ta'anidha. Kiristaanummaa kana keessa waggoota hedduudhaaf yoo xiqqaate waggaa 10 akka barachuus ta'e barsiisuus maaliif barsiisoo jenne akka biraatti waan fudhataniif barsiisaa akka turte nan beeka. Garuu namoonni akka wannan jenne barsiisuus ta'e barachuus keessa turtee jirta xiqqaatutu. Kana jechuun waggoota dhalattee amma jirtutti sana keessa turte bultii tokkoon har'aa kana malee. Mee amma achi keessa turte keessatti fakkeenyaaf yeroo macaafa garaagaraa dubbisnu sadummaa waaqayyoon tokkichaa hin argannu. Akkuma jedhame islaamii Yaaqoob bara 325 fi akkasuma 369 kan saddaqedha jechuudha. 354 irratti afura qulqulluun saddaqe 325 irratti immoo Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa saddaqe jechuudha. Utuu waaqummaan kun hin godhamin dura waaqayyoon ture. Mee sana keessa gaafa turte waa'ee waaqummaa sadan kanaa dhugaa si galeetu hafuuraan namaa galalu jedhanii si galee ture hafuuraan achi keessa yeroo jirtu moo akkasumatti akka nuun fakkataa jirtu walii fakkataa turte. Okay, Ustaz Galatoma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummani muslimas kristana sun kesanif nagana tahu. Waa'ee sadan tokkummaa kan waa'ee Sillaasee ani guyyaa tokko bicha bara 2014 irra deebii saduma paastirii koo wadda MKC Masara Kiristoos as gooroo safaraa yookaan naannoo Garjiitti kan argamtu wadda Masara Kiristoos keessa gaafadheen ture saduma jechuudha. Waa'ee Sillaaseen hangalayyu bara sana kitaaba sadan tokkummaa barsiisu haareffatanii fidatanii jennaan kitaaba sana nu barsiisanii dhumarra gaaffii tokko gaafadhe maalan jedhee paaster akkamidha waa'ee sadan tokkummaa kun ammayyuu naaf hin galle jedhee gaafannaani sadan tokkummaa kana yoo gad fageessitee qoratte sammuu kee dhabdaa yoo dhiiste immoo lubbuu kee dhabdaa naan jedhennaan achitti bakka ani garaa qoqqoodhee hin gaafadhe. Already macam apa perlu kerjaan irra deebi'ee baay'ee irra sidii deebi'a yoo garmalee gad fageessitee qoratte sammuu kee dhabdaa naan jedhee yoo dhiise immoo lubbuu kee dhabda amma fakkeenyaaf kana wal xaxaadha jechuudha already wal xaxaadha waa'ee sana kanaafuu tasuma kaleessa sin argamne boorus immoo hin argamu yoo inni garaagaruu sadan tokkummaadhaan ofii isaanii kitaaba sana haareessanii irratti barreessanii naalama jechuudha. Kanaafuu tasumaayyuu karaa dogoggoraa qabadhee akkan ture ofirratti bareechu. Ayyee galatoonni amma yeroo kiristaanummaa keessa turte jalqabarraa amma har'a turte keessatti Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa lallabaadhaa turte. Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa gaafa lallabdu dhibbatti itti amanteetu moo fakkeenyaaf namni tokko jaalala Yesuus Kiristoosiin guddachuudhaa jalqaba gaafa dhalatu kiristaanummaa keessatti ofiis keessa ture waan ta'eef jechuudha. Wanni jarsitti lallaban jaalala Yesuus Kiristoos si jaallataa fi si du'ee si lallabaa guddatama waan ta'eef jaalala sana keessaa bahuun hedduu namatti ulfaata. Garuu hoo ati gaafa achi keessa turte barachaa turtee fi lallabbiitti illee gaafa turte dhugaa waaqummaa Yesuus Kiristoos dhibba si galeetu moo akkamiin lallabaa turte? Waan dhugaas keessa jiru dubbadhee sin dabalee hin hir'isee. Yaa galatooma Ustaz yeroo waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos ani dhugaa dubbachuudhaa fi wanti naa galee hin jiru yeroo sanatti maaliif fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee kan dogoggorsaa ture tokko Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko saadhaadha. Jalqaba sagalee ture sagalee waaqa bira ture sagalee cofisa waaqa turedha. Kan dubbachaa jiru immoo waa'ee sana namatti dubbachaa gooftaa Yesuus illee dubbanne akka jedhamutti immoo akka irra deebii kitaaba wayii kan dubbisetti immoo silaa Yohaannis iyyuu dubbanne akka barreessineetti jechuudha. Kanaaf already kan kiristaanota karaarraa maqsee karaarraa jallisiifis dogoggorsaa jiru ishee sana qofaadha. Gaafa kanaaf inni sun akka dogoggorate inni kan biraan immoo Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irra kan jiru Yesuus Kiristoosiin akka waan hundumtuu uumametti barreessa Phaawulos. Tokko kutaa sanatu namoota dogoggorsee jechuudha. Kutaa sanatu namoota dogoggorsee malee
already gooftaa Yesuus Kiristoos ani waaqadha isa ofiin jenne guyyaa tokko ni waaqadha deebis ofi dubbatee hin beeku jechuudha. Kana bara 2012 irraa kaasee gaaffii kanatti ta'aa ture hamma irraatti waa'ee waaqummaa Yesuusii 2012 kaasee gaaffii kanan gaafatama deebii argachuu hin danda'u. Namoota gurguddoo dhadhaman yookaan bilbilee gaafadhu tasuma hin jiru garuu jedhaniitu waan garaagaraa walitti fidanii isaan wanta walitti qabanii sammuu keenyatti hin gochaa turan jechuudha. Malee naaf hin galle waliin argan. Hedduu galatoomii akkuma jettu Yohaannis tokko tokko irratti durumaayyuu filosoofii warra Giriikii ture fiiloo namicha jedhamu irraati kan jalqabe. Fiiloo namichi jedhamu filosoofii warra Giriikii ture Yohaannis akkuma beekamu Giriikidha. Haasaan Yohaannis hin dubbatu haasaa warra Giriikota haasaa hayyuutiin osoo kan eeggan taataniiti. Kanaafuu kan inni fudhate fiiloo irraa fudhate malee jalqaba ofiisaatii waan kana lafaa oolfinne Yesuusis itti minne Waaqayyoo irraa hin fudhanne waan filosoofa irraa akka fudhate kabraa kana beeku Qolaasiyaas tokko 15 irra kan jiru wanti hundumtuu isaan ta'e jedha malee Yesuus Kiristoos waa uume jedhu isaan ta'e jedha malee waa uume jedhu kanaafuu kun waaqummaa isaa wanni agarsiisu tokko jiru maa usaati siidaalaadhaan ture jechuudha hedduu galatoon. Hayyee hamma egaa yeroo achi keessa turtetti amantii sana malee amantiin biraa dhugaa hin jiru jettee kiristaanummaa keessa turte moo amantii sana malee kan biraa akka jiru wanti itti dhagahamaa ture hin jira? Ani already yeroo sana maatiin koo sitti mandalagan zarmaan zariin koo nam tokko illee namni islaamummaa qabu nam tokko illee hin jiru jechuudha. Nam tokko namni islaamummaa qabu maatiin koo namni tokko illee hin jiru. Nam tokko jechuudha. Ani mataan koyyuu beektu isiniyyuu islaamummaa ijaan arguu miti gurraaf dhaga'uu biyyuu utuu islaamummaa balleessuu ta'e illee tunaa danda'ame natu balleessaa jechuudha. Hin jaalladhu. Yeroo achi keessa ture already amantaan dhugaan jira jedhee guyyaa tokko yaadeen beeku. Garuu gaafa dhumarra yeroo ramadaanaa keessa wal falmii tokko ustaaza Hamdii Dooktar Hamdii Faaduukaa Goone irratti sobni kitaaba keessa jiru jedhee gaafa falmu soba wayii gaafa san garnaa baasanii guyyuma sanaa kaasee falmii siin goone garaa guuttadhee dhiise garee shaadaa keessan galee yoon galii jaluma galee warra wal falman dhaggeeffadha malee jechuudha. Ergasii hin falmine erga guyyaa soba sana argeete jechuudha. Kanaaf yeroo achi keessa jirutti already akka waan dhugaan iddoo biraan jirretti fudhachaa ture. Amma garuu dhugaa sunnaa ifeera inshallah. Allahu akbar. Galatoomi egaa akka kiristaanummaa keessa turtee fi gaaffii gaafatamuu irraa kan kaa'e shakkii keessa galtee akka marii dhiiste dubbattee jirta. Haa ta'u mee jalqabni akka islaamummaa kanatti dhuftuuf jalqabni qalbii kee keessa gale maali? Inni jalqabni akka islaamummaa fudhattu qalbii kee keessa gale. Jalqaba tokkummaa keessan illee baay'een jaalladha ture utuma keessan galee iyyuu tokkummaa keessan kabaja keessan jaalala keessan illee baay'ee tokko jaalladhan ture. Utuma amantiin isaanii kun amantii dhugaa ta'e jaalala isaanii kun akkam namatti tola gaarumni isaanii kun waliif yaadus tokkummaan isaan jaalalli isaan qaban kun guyyaa tokko maqaa walii isaaniif bakka guddaa laatu guyyaa tokko isaanii wal xiqqeessu argeen beeku. Jedheetan hawwii guddaa nama ture utuman jedhuun itti siiqaa dhufe dhumarraa bakka quraanallee afaan oromoo isaan qara'uu jalqabe suraata 3 Deebiseen waa'ee gooftummaa Yesuusis qorachuun jalqabe gaafa qoradhee ilaalu gooftummaan Yesuus Kiristoos takkumaayyuu gooftaaf hin jenne jechuudha. Gooftummaa laatamuufii danda'a nama kamiifiyyuu gooftummaa. Anama fakkeenyaaf ustaaza kana waan gararraa jiranii fi nagaa keessanii gooftaa gochuun danda'a. Gooftoliin baay'ee jiru waan ta'eef jechuudha. Gooftummaan kennamuufii danda'a garuu waaqummaa isaa nan dhabe jechuudha. Gaafa qoradhee ilaalu already waaqummaa isaa argachuu hin dandeenye. Kana booda bakka garan of keessaatii xiqqeessuutti na keessaa dhufee islaamummaa kana immoo akkan jaalladhu na gochuu jalqabe keessi koo akkan appireesheet godhu na gochuu jalqabe. Yeroo meeqa deebi'een islaamummaa arrabseera nabiillee arrabseen ture jechuudha. Kan isin hundi keessanii beektu garuu tibba ramadaanaa keessa dhugaa waan galaa dhufeefan guyyaa tokko jibee baddeen dhiifama gaafadhe jechuudha. Garee kanarratti ol bee garee shaadarratti ol bee hundi isaanii beeku dhiifama gaafadhe jechuudha. Maaliif bakka naayifa waan jiruuf tarii boodachi dhaqa waan ta'eef kan jedhuun dhiifama gaafadhe akkasumaan erga dhiifama gaafadhe kaasee immoo qorachuun jalqabee naayifee alhamdulillah dhugaa kaleessumaa kaaseyyuu irriba rafee bulee fi nagaan qabu gammachuu qabu baay'ee gammachuu guddaa olii. Allah. Baay'ee nama gammachiisa. Mee islaamummaa kanatti egaa akka dhuftuuf akka keetti dubbisaa fi qorachaadhaan dhufte haa ta'u mee namoonni keessaanoo dhufanii dirqamaan kootu islaamummaa kanatti as deebii kootu jedhan dhiiras haa ta'u dubaras namni si yaame tokko hin jira. Fakkeenyaaf jaalala hiriyyummaadhaan si godhatee si gowwomsuudhaan tokko takka immoo waasii kennina siin jechuudhaan takka immoo dubartiin jirtu yookiin dubara dhuftee si dubbistee jirtu keessaa immoo islaamummaa kana ofiidhuma keetii murteessitee itti seenu.
Yoo kana mukaani kottu tamanii kottu islaamaa fudhadhu naan jedhu otoo hin taane utuu nan fudhadhaniyyuu na shakku na namana. Dhugaa dubbachuudha. Inkaan birrisii kaffalle kottu tuudhanii baay'ee waan na shakkanii fi amma kana miidiyaatti baasirratti hojjedha silaatu jecha akkasii dhagee jiraadhe indee kun birrisii kaffalle naan jedhee herregaa sana ol baasee nama viidiyoo irratti hojjetu ture. Tiktokii koo jala ammayyuu viidiyoo garaagaraa waa'ee islaamaa hojjechaa ture. Gara fageenya yamma dakaa tolaaltan jechuudha. Inkaan birrisii kaffalle yookaan immoo siin jaalladhe jedhee achi keessaatii ani yeroon kiristaanummaa kee jiru ijoollee shamara islaamaa baay'ee nan kabajan ture. Nan dubbise hoggaan keessaan hayi naan jedhu nan jaallatan. Nagaan adeemsuu miti biloo kiyyuu na godhu turan shamarran taanaanis jechuudha. Namni na adeemsu namni nagaa nagaa batu tasumaayyuu dhugaa dubbachuudhaaf. Asuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Innaa kanaaf islaamaa keessatti birrisii kaffalla kottuuti amanii yookaan immoo si jaallanne kottuu namni naan jedhe dhugaa wallaahi billaahiiti ani tasumaayyuu nagadi. Tasis amma namoonni baay'een koomentii gaafa viidiyoo garaagaraa samoota kan hojjechaa jiru gaafa gadhiisu birrii kaffalamee fi kanatu ta'ee fi sanatu ta'ee fi dhagaisaan jedhe dhugaa dubbachuu fi dumbulloo shan siif kaffalamu jiru yoo dhimma lubbuu kee jette qofaadha kana tamantu garuu amma keessa galtutti dhugaan kun siif gaafa keessa galte garuu maatii kee miti zarii kee miti utuu morma kee asiin si kutaniyyuu islaamumarra hin deebitu. Ani kaleessa shaada qabadde miti. Allahu akbar. Allahu akbar. Mashallah. Gaaffii fi dhumatti dhiyaataarti gaaffii nama caalaan qabu ammaan boodatti. Egaa kaleessa islaamaa gisee dhufte gammachuun ati qabdu gammachuudha. Gammachuun ati kaleessa argatte guyyaadhaan itti irraa kaastee gammachuu akkasii guyyaa meeqa argite? Ani dhugaa dubbachuu fi guyyaan dhaladhee kaasee gammachuu akka kana argeera yoon jedhe dhugaadha wallaahi nan soba. Maaliif yookaan kiristaanummaa keessa turre nama kiristaanummaan ofii ishee wal xiqqeessuudha. Isheen beektu bakka wal xiqqeessuu, wal addeessuu, maqaa wal balleessu ofii ishee kitaaba ishee irratti waliif hin galtu. Islaamaan bakka meeqatti kiristaanummaan bakka meeqatti kan ishee ciccitee jirtu ofii ishee akka meeqa taatee ofii ishee meeqa wal kaasaa meeqa wal dhuffiisaa wal ajjeesaa waan barbaadde gochaa kan isheen hortochu. Achi keessatti inkaan gammachuu miti sammuu kiyyatu jeeqamaadha yeroo hundumaa sammuu kiyyatu jeeqamaadha. Garuu kaleessa dhugaa dubbachuuf akka shaadaa qabadheen booda xiqqoon asirra ture otuun asirra jiru rafe. Isa rafee keessaa na baaseera ganama nobbari jechuudha. Dhugaa ganama nobbari irriban rafee bulee boqonnaa qabu. Har'a ergan immoo boloota kana duukaa wal argee jalqabaa diiniyaas duukaa tulluu diimtutti wal agarree tulluu diimtutti yeroo jalqabaa bisa duukaa dhaqeen salaata tulluu diimtutti dhaqee salaatee ergan salaatee yeroo ga'u የሆነ ነገር ውስጥ የሞላ በቃ እቹ ዋንተ ኢቱ ኬሳ ኮና ጎቴ በቃ የሆነ ደስታ ነገር ወደ ልቤ መጣና በቃ ገመቹ ወይነት ተጋም እንጂ አኒ ለካ ከሌሳ ገመቹ መከናገው ኡመተ መከናገው አከሳደት ዱበቻን ቱሬ ወጋሰ ሊጉቱ ከነን ፈልማ ቱሬ አይ ጀዲ ዋባይ ዱበቻን ቱሬ ዱጋ ዱበቹላ እና ኩምሪ ሰዱካ ሰላንን ከጥቱ ማስቁምኔ አስመቲ ወሊን ኢሳን ከነን አርገዴ ከነቦዳ ኡስታዝ ነም ጉዳ ተቆ ዱካ ወለገሬ ኢሳን ዱካለ አሶአ ኢሳን ሊ ዋባይ እነ ጎርሰኒ ኢቱ ገመቹ ከነ ጀመሬ አመሰለ መፈሰላተ ለመፈም ኢሳቡዳ ሰላኔ ከነቦዴ በቃ አቹማን ኡስታዝ ጉዳ ዶከ ዱካ መስ ኢሳን ኩን ወልና አገርሲሰኒ ኡስታዝ ዑመር አርሲፊ ነማ ኪታበለ በርሲ ጅሩ ዳሳኒ ኡስታዝ ኢሳን ዑመር አርሲፊ ኡስታዝ ኢብሳሳ waan baay'ee na gorsanii bakka keessi koo erga silaati bakka dhoskee man kolfoo bakka isaa mantaalee bakka ittiin himu callisee mantaa baay'ee gammadeen jira dhugaa baay'ee gammadeen jira waan meeqanaan jechaa jiru amma si ajjee dhugaa dubbachuuf waan baay'ee jira garuu na kanaaf waan baay'ee ture ani inni kun natti dhagaa waan tokkollee dhugaa dubbachuuf amma kanatu ta'e na nagaa guddaa gammachuu guddaa boqonnaa akkasii tasuma hin arganne Garbi. Tasuma. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Gaaffii dhumaa si gaafadha. Gaaffii dhumaa islaamaa duraa fi booddee waan jiru si gaafachuu deema sirriitti akka na ibsu barbaada. Kiristaanummaa keessa gaafa turtee fi paastorummaa gaafa fudhattee lallaba jalqabde kaayyoon kee maal ture? Amma hoo erga islaamummaa dhufteeti bakka amma dhaabbattee irra dhaabbattee kaayyoon kee gara fuulduraa maali? Dhugaa dubbachuuf ani nama baay'ee ija jabina qabudha. Of toluuf yookaan immoo of hin tineechuuf miti. Murii kootti baay'ee nama ija jabina qabu ture jechuudha. Ija jabina guddaan qaba. Amanee ji'a tokkotti otoon cuuphaa bishaanii fudhatiinan wangeela lallabe sagantaa mandaraa irratti jechuudha. Amanee ji'a tokkotti wangeela lallabe. Baay'ee nama ija jabina qabudha. Konfereensii adda addaas deemee tajaajileera. Waldaan mul wangeelii giddaa kiiramu irratti uummata kiiramu bilbiltaniitu gaafattanii waa'ee koo waan baay'ee jechuu danda'u achitti wangeela achitti dhaladhe baatee achitti wangeela lallabuu jalqabe achumaan bara 2014 waldaan dhimmi keessi as magaalaa Finfinnee naannoo Gooroo jiran xalaadhaan achi na fidanii as mishineerummaa boolee arraabsaa keessa duukaaf karaa olii birii kana keessa deemee wangeela lallabaa ture yeroo sanatti horreedeen yeroo achi keessa jiru bakka
lubbuu dukkana keessa jiru kana islaamummaa kanaaf akkamittiin ibsuu danda'a? Ortodoksiidhaaf illee akkamittiin ibsuu danda'a? Amantoota garaagaraa iddoo waan garaagaraatti amananii jiran dhugaa kana akkamittiin ibsuu danda'a? Jedheen dhugaan sun waan naa galee natti fakkaatee jennaanan bakka isa sanaafatti xiyyeeffachaa ture. Har'a garuus har'a miti waan eedarda shaadaa qabadhee dhugaa dubbachuudhaaf ayin jedheen utuman turumaan utuu dhugaa kan argadhee jiraadhira ta'e dhugaan kun naayifee jiraadhira ta'e tariyoona kana sila ana dabalatee namoota baay'eetti sila sababii koofi gara amantii gara dhugaa kanaatti dhufeera laa kanan jedhuun dhugaa sammuu koo isa kanatu baay'ee gaaffii guddaa na keessatti kaasa ture jechuudha. Sammuun koo erga sila kweeshin maarkiin baatu isa kanadha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaan kanaaf amma kaayyoon koo inni guddaanii kanan gaabbu yoo jiraadhee amma kanaatti amantii kana dhabee turuu kooti. Gara fuulduraatti immoo kana yaadu jabaadhee dhaabadhee baradhee barsiisuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hedduu namatti tola. Amu egaa namni waa beekuu fi waan beekne tokko miti. Rabbiin Quraana keessatti hal yastawi alladhina ya'lamuuna walladhina laa ya'lamuun innamaa yatadhakkaru ulul albaab jedha. Warran beeknee fi warra beeku wal qixxeessitu jedha. Inni beeku warra sammuu qabudha jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaati. So ati nama waa beekuu fi amantii sanallee dhiistee dhufte. Namni waa beeku kun an gaafii kiyya xumureera jechuma xiqqoo jedhee asumarratti dhaabuuf. Namni waa beeku kun nama isa waan beekne irraa addadha. Sadarkaan namoota bukkeetti ilaalamullee gargari. Sadarkaan sammuu namaa fi ija namaa keessa galullee gargari. Rabbiin si haa tiksutu. So gara fuulduraatti wantoonni hedduun jiraachuun mala. Maatiidhaa jalqabee mariyaatti, hiriyaarraa jalqabee hamma biyyaatti jiraachuun mala. Sanaaf akka nama tokkotti na waliin jirtu? Ayya. Akka nama tokkotti akka dhaamsa ofii keessa darbetti alhamdulillah yeroon keessa amma jiran yeroollee itti ekonomii fi waan ittiin jiraataniif bulaniif rakkatamuu miti iddoo fedhan seenanii yeroo nyaatamudha. Yeroo akkasii gaafa namni miidiyaa irratti nun beekne gaafa miidiyaan hin jirre gaafa ollaan ofitti nama hin bunne waan baay'ee keessa dabarreerra nuti isin sanan argitanii garuu karaa namootaatiin wanti garaagaraa isinirra gahuudhaaf hin mala arraba ta'uu mala waan biraallee dhufuudhaan mala sanaaf garuu gad dhaabbachuu isin barbaachisa luka lamaan gad dhaabbachuu isin barbaachisa yoo san gad hin dhaabanne garuu bakka yaaddan hin geessani maaliif jennaani namni daawwaa yookiin lallaba jalqabe tokko gaafa jalqabee fi gaafa itti dhufee kaasee waan irra gahu hundumtuu akka waan irra geetti yoo laalaadhaa hin deemne namni kun kaayyoo isaa galman gahu akka waan har'a sireebaa jiranitti daawwaa yoo gochuu baatte akka waan har'a si ajjeesuuf si eeggataa jiranitti yoo daawwaa hin goone akka waan si ajjeesaa jiranitti yoo laalle bor gaafa waa tokko si dhufee duubatti deebite ati akka duuteetti of laaltee daawwaa keetti fuudhaa qabda gaafa islaamummaa dhuftee daawwaadhaaf hin dhaabbadha jettee du'aaf lubbuu kee kennitee jirtaati duuni yoo dhufe haaraa miti reebichi yoo dhufe haaraa miti ati jiru barsiisuuf hin deema yoo rabbiin lubbuu kiyya naa deemsisee namoota gara dhugaatti waan madde alhamdulillah jiraata yoon du'e ani rabbi biratti du'aadhaa miti kaayyoon keef nan qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala warri karaa irratti warra du'e sun taane warra jiraatanidha jedheera waan ta'eef ammallee rabbi subhaanahu wa ta'ala fuuldura irratti warra jiraatu taate itti fufuudhaaf har'arraati waa hundumaa murteeffattee deemuudhaa qabda siin jechuudha barbaade si qofa miti abdiis dabalatee rabbiin bakka jirtan isinaa eegu hunda keessanuu isiniin jedha yaadaa fi dubbii yoo qabaattan dubbadhaa inshaallah barakallahu fiikum carraan keessan. Amiin amiin. Wallahi keessa kooti dubbattan wallahi na keessa dubbattan kaayyoo koo gaafan shaadaa qabadhe an akka nama du'eettuuf lakkaa'een waan fedhan wallahi laa wallahi akka jechuun Why one time?